Miidiyaa kanarratti wanta hojjechuu qabnuu fi wanta hojjechuu hin qabne sirriitti adda baasnee beekuu qabna. Sababbiin isaallee viidiyoowwan nuti hojjennu viidiyoo akkamiiti? Viidiyoo safuusaa eeggate, viidiyoo haala isaa eeggate jennee sirriitti adda baasuu qabna. Egaa ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u fayyaa nagaa kootidha. Warroonni mana keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Wanti narra dhufee fi suuraa asirratti argitan kun Hawwii jedhamti. Micayyoo Hawwii jedhamtu kana hundi keessanuu hin beektan jedhee yaadu sirriitti beektu jechuudha. Garuu ani ishii fakkeenya godhadhee wanni hin fidee fi irraa baradhaa jedheeni malee isheen tun nama badduudha, nama haala fixatti isiniin jechuuf miti. Maaliif jennaan irraa baratu nama tokko yoo balleeche badiisaa sanirratti viidiyoo yoo hojjetan namni biraammoo kan akkas ta'uu barbaade sun wanti kun namiidhaa jira jennee irraa deebinaa jechuudha. Egaa Hawwii jechuun miidiyaa kanarratti warroonni ishee beektanii hojiin ishee viidiyoowwan isheen hojjettu tokkoffaarratti haala isaa eeggate osoo hin taane haala isaa cabsee waa'ee dhiirotaati jechuudha. Dhiironni gabaaban akkasii, dheeran akkasii, maaliin akkasii jechoota saffuu cabse, safuun eegganne viidiyoon ishii jechoota saffuu cabse ta'ee akkasuma illee haala xiqqeenya dhiiratiin jechuudha. Inna haala saniin viidiyoo hojjechaa turte jechuudha. Yeroo kana namoonni kuni gosh bagatti cabsite yan jedhaniintu jira. Kuni safuu dhaabboon taluma kanan jibbe warroonni jedhanii jiru, warroonni immoo dhugaa keeti jedhanii immoo jabeessanis ni jiru jechuudha. Gizee viidiyoo tokko hojjetanii waan sanii itti jabaatanii akka hojjetan kan nama godhumu haalota koomentiiti jechuudha. Namoonni koomentiis barreessitanii koomentii seera isaa eeggate. Fakkeenyaaf amma viidiyoon ani hojjedhu irratti badiyoon qabaadhe akkaataa viidiyoo kiyya san irratti hubattanii badii kiyya san wanti kun sirraa hin deemu deebii irraa hoo jedhame haala saniin wanta nu hojjechaa jiru kun sirrii miti jedheen irraa deebi'uu hin danda'a jechuudha. Egaa akka Hawwiin akkasumatti kun immoo shaggaa gootee kan jedhuntu jira, kun immoo kan viidiyoo ishii jibbu jira wal keessa. Garuu immoo ishiin haala xiqqeenya dhiirotaa irratti jechoota baay'ee fokkataa kan ta'e dubbachaa turte. Ani viidiyoo ishii dhaggeeffachuun natti hin tolu jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoon ishiin hojjettu baay'ee nama jibbisiisa waan ta'eef jechuudha. Oduma akkasiin jirtu akka biyya Kwaatir keessas hojjettees dhageessanii jirtu. Gizee tokkoffaa maal jettee biyya Arabaa dhufee tanan jette. Biyya Arabaa dhufee madaamini na ajjanyaanan asii gadi bunatti gadi naqee jette. Wanti kun immoo yaada dogongoraati. Sarraatinyaan madaamii akka bunatti gadi naquu miti. Yeroo isheen nu yaamtuyyuu akkamti lapheen akka nu turre sun ni beeknu. Deebiteet immoo faranjii tokkoon jaaladhe jette, bangaalii tokkoon jaaladhe jette. Baay'ee viidiyoo sussurrama fofokkataa hojjechaa turte jechuudha. Isarratti odumaan akkasiin jirtu biyya ormaa gizee jiraannu kana biyyi ormaa kun biyya mataa keenyatii miti. Boru keessaa galla. Kanaaf jechuudha tasa keessaa galuu dandeenya waan ta'eef viidiyoowwan asitti hojjennu akkuma arginetti haasa'uun nurraa hin barbaachisu. Yeroo kana isiniin jedhu viidiyoon nuti hojjennu maatii keenya miidhisiisa. Biyya keenya rakkootti fida, maatii kiyya irratti rakkoo fiduu danda'a jennee viidiyoo eeggachaa hojjechuudha jechuudha. Maaliif jennaan miidiyaa kanarratti eenyee wacuun nuufi faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Sababbiin isaa viidiyoo nuti hojjennu kan akka carraa waan badaa dubbanne, wanti badaa sun immoo namoonni yoo gaafa si arguu dadhabanii si arganii waan ati balleessite sanii sirraa si adabuu dadhabanii gara maatii keetii zooranii maatii keetis miidhuu danda'u waan ta'eef viidiyoowwan nuti asirratti hojjennu sirriitti of eeggannoo nama barbaachisa. Akkasumas immoo dhiirri kamiyyuu dhiira nuti hunduu abbaarraa dhalanne namni abbaa malee dhalanne ka namni kamiyyuu abbaa malee namni dhalate hin jiru. Akkasumas obbolaa wajjin dhalanne qabna, fira qabna, eechumaawwan qabna, waa hedduutu jira jechuudha. Namoota maanguddoo gurguddaatu jira. Dhiira yoo jennu nama tokko lamaa miti jechuudha. Dhiira jechuun xiqqaa hanga guddaa maanguddoota hedduu kumaatamaan lakkaawwaman jechuudha. Gaafa kana keessatti dhiironni akkana gaafa jennu walumaa galatti keessattuu waa'ee qaama saalaa dhiiraa dubbachuun nurraan eeggamu jechuudha. Baay'ee jecha safuu cabseedha. Kana viidiyoo keenya kana guddaan arguu danda'a, xiqqaan arguu danda'a. Amma fakkeenyaaf ofirraa yoo fudhadhan amma viidiyoowwan asirratti hojjedhu kana tokko tokkoon maatiin kiyya, faamiliin kiyya, obboleewwan kiyya ni argu jechuudha. Innaa indoom viidiyoo wayii hojjedhee tana viidiyoo san irratti suuraa hiriyyaa tiyya takka fayyadame jechuudha.
faamiliin ishee argeeti maal jedhaniin hojiin kee kanaa jedhanii waa'ee maallaqaa wal qabsiisanii hojiin kee kanaati maallaqaa kanaaf gara biyyaa erguu diddee maallaqa kee gara biraatti ergitaa jedhanii faamiliin itti dubbatan. Kana siniin jechuun kiyya immoo maatiin kiyya viidiyoo ani argu hojjedhu arganii yookaan immoo wanta tokko arganii jedhu namoota tokkotu argee faamilii keetti argisiisa jechuudha siniif galee. Kanaaf aadde Hawwiin asitti gizeessanii waan baay'ee dubbachaa turte maal goote asii tasa odoo yaadin qabamte jechuudha. Biyya Kwaatar keessa hojjette akka biyya Kwaatar keessa hojjettus immoo isheenis dubbatteetti isinis sirriitti beektu jechuudha. Inna tasa hin qabamte mana hidhaatti darbamte manni hidhaammoo Itoophiyaatti ishii darbee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo haalli ishiin keessa jirtu baay'ee haala suukaneessaa fi baay'ee haala nama dhibuudha. Akka manaa gadi baatu dhoorkanii baay'ee bakka diina xalaan itti bitame jechuudha. Viidiyoo mashiin asteechee hojjettuuni har'a garuu baay'ee rakkoo keessa jirti jechuudha. Siniif galee kanaaf wanta asirratti hojjennu biyya ormaa gaafa jirru homtuun irraa hin ga'u jettanii hin yaadina. Rakkoo isin irraan ga'uu danda'a. Jamar waa'ee namaa keessa seentanii nama tokko ebelu akkas hin jedhina jechuudha viidiyoo irratti jechuudha. Miidiyaan immoo karaa miidiyaan akka isin irratti fayyadamu osoo hin taane akka isin irratti fayyadamtanii waan gaarii irratti hojjechuu ni dandeessu. Gaafa waan gaarii hojjettan tokkoffaa jaalala namoota bitattu. Namni hojii gaarii hojjetu hojii gaarummaa isaatiin jaalala namoota jaalalaan boocee namoota hedduu walitti dhufeenya gochuu ni danda'a. Akkasumas immoo viidiyoowwan ati hojjettuun gaafa miidiyaa TikTok irratti amma waan gaarii yoo hojjettu namni akkasumatti waan gaarii keetiin gaafa si jaallate gara YouTube dhufte YouTube banatti haala salphaadha YouTube kee guddifachuu ni dandeecha. Garuu haala fokkisaa haala arrabsuu haala hin taane guddachuuf guddinni akkasii bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Amantiin kamiyyuu nama arrabsi hin jedhu nama xiqqeechi hin jedhu namni akka nama keessattuu shamarran jechuudha yeroo dubbattu irratti haala dubbii ta'ee haala viidiyoo ta'ee haala waa hundaanuu waan safuu cabsee dubbachuun irraan barbaachisu jechuudha. Kanaaf Hawwiin sababa saniif kunoo har'a rakkoo keessa seenteerti. Kanaaf isinis immoo irraa barattanii miidiyaa irra gizee jirtanii namni naa kolfe jettanii namni akkas jettanii daawwattoota hedduu horadhe jettanii viidiyoo argitan hin hojjetinaa miidiyaa irratti jechuudha. Shamarri kanuma safuu qabdutu bareedaa isiniin jechuu jaaladha. Shamarran anufuloota kooyi ani isinirra beekee osoo hin taane waan namni tokko yoo wanti akkanaa mudatu irraa baradhaa jechuudha. Anis immoo barumsan irraa argadhe jechuudha. Siniif galee barumsan irraa argadhe barumsa ishee irraa argadhe kan ammoo hojiirra oolchuufi jechuudha. Kanaaf isinis immoo hojiirra oolchaa maal akka hojjechuu qabnu maal akka hojjechuu hin qabne adda baafannee beekuu qabna siniin jechuu jaaladha. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya kaayii kana fakkaata. Maaliif jenna viidiyoo nuti asirratti hojjennu akkuma isinitti hime jechuudha. Miidhaan nurraan ga'uu danda'a. Osoo nun beekin jechuudha. Akkasii waan hojjennu